ከወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ወላሂ እጁነት ደገመ። عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبرتوا يا عيد مبارك ربي سنين جرا أكم جرت نجا كيسني ما الفكات إني برنا كم سنين جرا تونت دعامة والله تكاك إذا برنا نتدعامة لي هم بي كل جتشولا جونت دعامة الحمد لله ما لي في ما تدعامة شو كيسني لو الحمد لله رب العالمين. alhamdulillah rabbiin hunduma caalaa fayyaa nu kennee aafiyaa nutti kennee waa hundumaanu galanni isaan badine alhamdulillah waa hunduma keessattuu rabbi sabrii yoo nama kennu obsa yoo nama kennu bakka injiraamiti alhamdulillah maatii kiyya wajjin nagaa fuula ifaadhaan wal arguun ani wani natti dhagame yookiin wanni tokkoo fi wanna lamaan ta'uu danda'a inni guddaan fayyaa guutuu kiyya qabaachuudha. فيا كباتو وان دجالا والله لذي فيا ورقيدا فيا وان دجالتي فيا ورقيدا نقومتي الحمد لله رب العالمين هيدو تاكتي يعني انكتوكو الحمد لله بك إني جالن بروني بيانا ما كيس جرتن بروني بيو تغرغرا كيس جرتن اك اسمي تدغمني مالف واحد دون ما تدغما والله لغما وان باي انما تدغما يروكو باكي جرتو الحمد لله رب العالمين. أنا وانا نتلاقي وأنا برادي جودا وانا الفاتو لي متي لكن جرامتي كلمتي جودا كانوا ما مالي والله وأنا برامتي الحمد لله إذا كم جرت ودتك بجمتو تكينا كم بي أنا ما كيس جرتان كم بي كيس جرتان أكيد سنة النجمني كم ماتي كيس مير جرتان كم ماتي نالا جرتان أكيد سنة النجمني مالف سري نمني أيانا ورفاق أنا تاي أيانا رمضان تاي مسلمني waggaa keessatti yeroo lama bicha ayyaaneffata waggaa keessatti yeroo lama ayyaaneffatu yeroo lama san keessatti gammachuun dabarfata raahan dabarfata jechuudha alhamdulillah waa hunduma keessattuu shukrii rabbii galfattuudha bakka itti gammaduudha qabaatus dhabdus beeloftus dheebotus inni guddaa fuula keeti fuulli kee dirqama jechuudha isin gade kanaaf wallahi alhamdulillah rabbil alamin ani seedu gamade jira alhamdulillah garuu wanni nagamachi wanni gaddaa takka dinjira wanni natti dhagami jinjira miti hedduu wanni namatti dhagamu tokko namoota tokko gaafa jaalattee yenchuun nama jaalattu hiriyaa jaalattu bakka wajjinaa keen jiraanne yoo si biran jiraanne bakka sitti dhagama dhugumatti sitti dhagama bakka dhugumatti sitti dhagama amma nuti biyya keessa jira maatii biratti dhayneef ayne dhiidan kun bakka dhaykin jiraamte nuti akkanumatti jechuudha biyya keessa otoo jirru maatii keenya bira dhayne utoo dhiida goone hedduu namatti tola garuu amma maaliif ree akkanumatti namatti hin tolu tokko si mijate tokko bakka walumaa maal makkataadha jechuudha oboleen kee biyya namaa keessa jirtan yeroo kamuyyuu gammadaa jiraadha yeroo kamuu raahataa jiraadha maaliif isinitti akka hin dhagamne jechuuf ani bakka hin jiraamte akkanumatti malee alhamdulillah rabbil alamin oboleen kiyya inni caalanii fayyaa qabaatudha fayyaa guutuu qabaatu fayyaa qabaatee jenna waa hundi salphaadha jechuudha alhamdulillah gammachuun dabarsan iida har'aarratti wanni nu mudate jechuun injiraamiti ayyaana faanini gaafa deemnu alhamdulillah rabbil alamin hunduma caalaa fayyaa keenya qabaanne fayyaan hunda caalaa fayyaa warqiidha warqii keenya kanammoo fayyaa keenya kanammoo ittiin boonuudha maatii keenya hunda firoottan keenya hunda hiriyoota keenya hunda andi qishoosi wanni naa tola bakka injiraamiti akkanumatti hiriyoota kiyya furaa dhabdu bakka wantootuma kana jechuudha malee waan gara biraa alhamdulillah raaha jiraadha fayyaan qaba fayyaa guutuu qaba viidiyoo bakka tokko illee deemnaa dha bashannana iddoo tokko illee hin baane har'a manuma keessa oolle bakka fumarraa ramadana bakka boo baay'ee bareeda ture alhamdulillah kun illee bareeduma ture isin jechuun barbaada ummata kiyya ummata qishtii ummata jaalatamaa kan isin jaaladhu kan isin kabaju kan bakka isin qabu hedduu bakka isin qaba hedduu isin jaalata hedduu isin kabaja akkasuma maatii yeroo hiriyoota kiyya biyya namaa keessa jiranii
biyya keessa jiranis bagayyaana idil arfaatiin isin ga'e jedha. Silaa dursee jedha iyyuu naan kute yaani xiqqishuu naan kute yaani namaan kute yaani gaafa namaan kutu injiraamti akkanumatti kanaafi isin jechuu barbaade rabbiin sanaa gootu ana haala keenya wajjin rabbi sanaa gootu itti nu hadeebisu isin jechuu barbaada. Uummata kiyyaa uummata qishtii fi jaalatamaa fi kabajamaa baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja bakka isin qabu isinin jechuu barbaada. Akkasii kabiramaan isin jechuu barbaada. Warri biyya namaa keessa jirtanillee maatii keessanitti firoottan keessanitti abbaa warraa hiriyaa keessanitti akka jaalattan jaalallee keessanitti abbaa manaa qabdan abbaa manaa keessatti nagaanitti isin galchee fuula ifaadhaan rabbi wal isin agarsiisu isin jedha. Kana fakkaatti har'a raahaadha. Alhamdulillah. Arsana fata birra jedha jechuudha namu. Har'a bakka bashannanaa deemu itoo bashannanaa deemu qilleensillee baay'ee mijataadha. Yoo ullee bakka guyyaa rolichaa hodhee ture amma garuu wallahi baay'ee bareedaadha. Galgala kana qilleensa qaba. Qilleensa baay'ee namatti tolu qaba. Qilleensa baay'ee bareeda qaba. Kana isin jechuu barbaada. Kanan dabarsinii akka gaarii dabarsinii alhamdulillah galata rabbii fataa jechaa zanaa jecha isinillee bakka jirtanitti fataa zanaa firra jedha isin jechuu barbaada. Uummata kiyya mustaqashtii fi uummata jaallatamaa kan isin jaalladhu kan isin kabaju hunduma keessaniyyuu bakka ammallee irra deebi'an baqaliyaan idil arafaa ittiin isin ga'ee isin jechuu barbaada. Wagaa kana mootuyyuu akka dabarsinu maaliin akka dabarsinu Rabbi fuula ifaadhaan inni guddaan rabbiin fuula ifaadhaan gammachuudha. Rabbi walitti nu haa deebisu. Rabbiin nagaa waan nu haa agarsiisu. Biyya teenya biyya nagaa biyya jaalalaa filannoo nagaa yeroo jalqabaa filachuu deemna jechuudha. Filannoo qophoofne rabbiin filannoo kanallee gara tokkotti haa cibsu. Rabbiin hin danda'a waa hundumtuu harka isaati. Biyya teenyas biyya nagaa biyya badhaadhinaa biyya guddina rabbiin nu taasise. Bakka biyya itti galtanii biyya itti bashannantanii biyya mootuu isinis dhuftanii keessatti qalbii teessan yaadka dalagatee biyya isaatti galee mana isaa keessa rabbi haa teessisu. Rabbiin nagaa itti haa dhugaa isin godhaa jira bara dhugaan isin jedha. Warri biyya namaa keessa jirtan nagaan isin haa galchuu isinin jedha. Kabira hummaa inni kabira waan isin jechuu barbaadu dhugaa hedduu isin jaalladha hedduu isin gabaja. Eid Mubarak isin jara deebi'a. Viidiyoo kiyya kana like godhaa share godhaa. Maaliif duubatti na harkaa jettanii maaliif na harkaa korritanii akka duraa sanitti laallamuu qabu haa gadhiifamuu. Share illee godhaa please uummata kiyya uummata qashtii share naa godhaa subscribe naa godhaa ni jajjabeessaa. Amma akkamiyyuu nagaa fuula ifaadhaan rabbi wal nu haa agarsiisu. Kan isin jaalladhu kan isin kabaju amma xiqqashoo ishee akkana gabbee asfaaltiirra sur jedhee isin dhufa viidiyoo isin waraabuu garuu